jenna nu waliin tura. Oduu ammee qabna. Waraanni Sudaan waraana Itoophiyaa daangaa jiru irratti haleellaa banuu BBC'n galgala kana odeeffate. Odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen isinitti himna. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa daangaa humnaan waraanni Sudaan qabate jedhee harkaa baasuuf ga'umsa qaba. Ajaja mootummaa qofan eega jechuun guyyaa har'aa ibsee ture. Walitti bu'iinsa torban darbee daangaa irratti mudate hordofe haalli biyyoota lamaa muddama seeneera. Bakkeewwan Sudaan daangeessan keessaa aanaan lixa Armaacoo tokko. Haala har'a waaree booda jiru kan gaafanne bulchaan aanichaa obbo Zalaalam Ayyaanaa guyyoota sadan darban eegalee dhukaasni gama Sudaanii adeemaa akka ture BBC'tti himaniiru. Hanga sa'aatii 8tti sagaleen dhukaasa qawween dhaga'ama ture. Kuni gama isaaniitiin malee keenyarraan deebiin kennamee hin jiru. Humni keenya obsaan eegaa jira. Erga dhukaasni eegalee irraa guyyaa 3ffaati. Miidhaan lubbuurra ga'ee hin jiru. Ta'us midhaanii fi qabeenya irratti hubaatii geessiseera. Gaafa dilbataa ture Sudaan Itoophiyaan waraana kiyya boojitee ajjeeftee jechuun kan himatte. Deebii Sudaaniif deebisteen Itoophiyaan waraanni ishii badii akka hin raawwanne garuu milishaa waliin walitti bu'iinsi mudachuu himte. Akka qoratamus gaafatte. Bulchaan aanaa lixa Armaacoo obbo Zalaalam hidhattoota faannoo fi milishaa waliin waraanni Sudaan torban darbe walitti bu'uu himu. Sudaan ጋር የተፈጠረው ግጭት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር Walitti bu'iinsi Sudaan waliin kan jalqabe warri Sudaan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuun qonnaan bultoota irratti haleellaa raawwachuuf yaalii gochaa yeroo turanitti milishaa naannicha turee fi faannoo waliin walitti bu'ani. Walitti bu'iinsa kanaan gama keenyaan lubbuun nama tokko darbeera. Kan miidhamanis jiru. Gama isaaniin ammoo namoonni 6 yookaan 7 ta'an du'aniiru. Kanneen du'an keessaa lamleen Sudaanis jiru. Garuu walakkaa ol kan ta'an humnoota TPLF rakkoo nagaa uumuuf bakka kana dhufanidha. Guyyaa har'aa miidiyaaleef ibsa kan kennan dubbiimaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanaa miidhaan gama lamaanuu ga'uu himan. Taatullee ibsa waraanni Sudaan barii waraanni Itoophiyaa raawwatte jedhee faaloo akka ba'u dhaadateef deebii kennaniin waraanni ajaja qofaa eegaa jira jechuun himan. የሱዳን ወታደራዊ ኃይል የሀገሩን ፖለቲካዊ ቀውስና ህዝባዊ ጫና ለማርገብ Humni waraana Sudaan rakkoo siyaasa biyyattii akkasumas dhiibbaa uummata irratti dhufe tasgabbeessuuf yeroo eegee haleellaa raawwata. Waraanni Itoophiyaa garuu deebii osoo hin kennin tureera. Mootummaan tarkaanfii akka fudhannu yoo ajaje garuu sababa gahaa waan qabnuuf ibsa isaanii keessatti akka eeran osoo hin taane ifatti lafa keenya humnaan qabameerraa baasnee daangaa fi birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf ga'umsa guutuu akka qabnu ibsuu nan barbaada. Ammas carraan rakkoo kana nagaan furuu akka hin xumuramne mootummaan waan amaneef murtee kana kabajnee akkasumas hariiroon uummattoota lamaan gidduu barootaaf ture bu'uura gochuun socho'aa jirra. Nagaa waaraaf jecha taatee dhiyoo raawwate qaamni qoratu yoo jiraate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tumsa gochuuf qophiidha. Akkasumas koreen waloo waraana biyyoota lamaan irraa bahe dhimmicha ilaaluu yoo barbaades gama keenyan qophii ta'uu keenyan ibsina. እንዲያዩ ከተፈለገም በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን. Aangawoonni Itoophiyaa humnoonni TPLF daangaa Sudaan keessa jiran walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhataniiru jechuun himataniiru. Dhimma kanarratti gama TPLF ammatti wanti jedhamee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa humnoota TPLF waliin lolatti jiruu fi shororkeessummaan galmeesse waliin marii taa'uuf aangawoota mootummaa bakka bu'uun jaarsummaa ta'an adda baaseera. Waraanni waggaa fi ji'a 7 ol ture lammiilee biyyattii fi biyyattii gama hedduun hube. Murteen kun dhaabii biyya bulchu waraana mariin xumuratu tolchuuf gamtaa Afrikaa jalatti wal ga'uuf erga murteessuusaa ibsee booda dhagahame. Torban 2 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed paarlaamaa yeroo dhiyaatanitti koreen hundaa'uu ibsanii turan. Kana dura humnoonni TPLF gamtaa Afrikaa osoo hin taane jaarsummaa Keeniyaa irratti hirmaachuuf jila akka ergan ibsanii turan. Murtee mootummaa booda garuu waan jedhan hin qabani. Gaazexessaan keenya Beekaa Toomaan dhimmicha hordofaa ture as istuudiyoo jira. Beekaa ulfaadhu mee waa'ee namoota 7 mootummaan filate maal beekna? Eeyoodha namoonni kun. Tole galatoomii ammayyuu akka waliigalaatti namoota 7 kana garee kana kan dursanii ministeera muummee Taanaa fi ministeera Haajaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin garee kana isaantu dursaa. Achi keessa ministeerri haqaa Itoophiyaa yookiin immoo abbaa alangaa turanii Dr. Geediyoon Ximootewoos hin jiru. Namni biraa garee kana keessa obbo Tamasgan Xuruunee hoogganaa eejensii tajaajila nageenya odeeffannoof itti biyyaalessaati.
duraanii pirezidantii naannoo Amaaraa turanii. Eegasii booda gorsaa nageenyaa kan ministeera muummee Abiy turanii. Eegasii booda kan kanatti dhufan. Faffaa irratti ambaasaadar Redwaan Huseen jiru. Ambaasaadar Redwaan Huseen bulchiinsa ministeera muummee Abiy dura ture keessatti illee aangoo adda addaa qabaachaa turanii. Erga ministeera muummee aangootti dhufanii ambaasaadara ta'anii Eertiraatti ergamanii turanii achi immoo as deebi'anii ministeera Hajaalaa keessatti itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjetaa jiru. Wayita ammaa gorsaa nageenya biyyaalessaa kan ministeera muummee Abiy Ahmed ambaasaadar Redwaan Huseen hin jiru garee kana keessa. Itti aansuudhaan immoo Leetanaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa jira. Leetanaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa duraanii itti gaafatamaa humna Riippablikaan Gaard kan ministeera muummee Abiy hundeessan hoogganaa Riippablikaan Gaard turanii. Waraana kaaba Itoophiyaa kana keessatti illee adda waraanaa gama raayyaaf lixa Tigraay tureen adda durummaadhaan irratti hirmaachaa turanii jedhamee maqaan isaanii ka'a. Ministeera muummee amma dura paarlaamaa keessatti aangoota waraanaa maqaa dha'anii leellisan keessaa tokkodha. Yeroo ammaa itti gaafatamaa tika raayyaa waraanaa yookiin immoo military intelligence kan jennu sana ta'anii hojjetaa jiru. Leetanaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa ja'affaa irratti Geetaachoo Jambar, Dr. Geetaachoo Jambar pirezidantii taanaa naannoo Amaaraati. Isaanis naannoo Amaaraa keessatti itti gaafatamummaa adda addaadhaan hojjetaniiru. Torbaffaa irratti immoo ambaasaadar Hasan Abdulkaadir. Ambaasaadar Hasan Abdulkaadiris ministeera dhimma alaa keessatti gama dippiloomaasiitiin nama qondaala olaanaadha. Egaa namoota torban kanatu mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan TPLF wajjin marii gochuudhaaf adeema jechuudha. Egaa namoota torba keessaa federaalarraa kan filataman jiru akkasumas immoo naannoo Amaaraa fi Affaar kan naannoo Tigraay daangeessarras kan filataman jiru. Isaan alatti kana dura TPLF torban muraasa dura mariin sun jaarsummaa Keeniyaatiin marii taa'uudhaaf kan isaan yaada dhiyeessanii amma immoo Itoophiyaan gamtaa Afrikaa jalatteetti. Tarii kun dhiibdee uumuu danda'a fuulduratti. Amma dura immoo TPLF gamtaa Afrikaa irraa komii adda addaa qabaachaa ture. Hariiroo Olusegun Obasanjoo fi ministeera muummee Abiy qaban irraa shakkii akka qaban kaasanii turanii. Kanaaf jecha gamtaan Afrikaa akka taajjabaatti akka hirmaatu garuu mootummaan Keeniyaa maricha akka hoogganu fedhii akka qaban ibsanii turanii. Mootummaan Itoophiyaa immoo gamtaa Afrikaa qofatu marii kana hoogganuu qaba waan jedhu kaaseera. Kuni tarii gamanumaan akka dhibdeetti waan ka'uu danda'udha. Gara fuulduraatti waan ta'u immoo walumaan laalla. Ulfaadhu beeka. Galatu. Amma moduun gaggabaabaan sinitti daddabarsa daa'immanii erga qorannoon BBC saaxilee booda Keeniyaan itti hanqaanee jette. Qorannoon sagantaa BBC Afrikaa hojjete ijoolleen qaama miidhamoo ta'an faayidaa ittiin argachuuf jecha bifa qindaa'aa ta'een Taanzaaniyaarraa gara Keeniyaa akka geeffaman bira gahe. Abbaan alangee Keeniyaa tarkaanfii akka fudhatan waadaa seenaniiru. Taanzaaniyaanis gadduu ibsuun rakkoo kana akka furtu himte. Manni murtii Masrii namicha dubartiitti heerumuu didde ajjeesee akka du'aan ajjeefamu murteesse. Muhammad Adeel ani hin ajjeesne jedhee waakkateera. Duuni Neera Ashraaf mufii guddaa uumee ture. Gabaasa televezyiiniin Tigraay humnoota TPLF jala buluu waa'ee lammiilee Eertiraa gabaasee maatiin dhugaa miti jechuun komatan. Caamsaa bultii 30 ture dhaabbatichi dhiirota 4 akka loltoota Eertiraatti kan dhiyeesse yoo ta'u isaanis lammiilee Itoophiyaa irratti ajjeechaa fi gudeeddii akka raawwatan osoo dubbatanii gabaasicha irratti ni dhagahamu. Maatiin hidhamtoota Eertiraa kanneen keessaa 2 himannaa namoota kana irratti dhiyaatee mormaniiru. Kanneen booji'aman keessaa Sammara Gabree tokko. Obboleessi isaa Quxisuun Herooyi Gabrehiwoot obboleessi koo loltuu miti dhibee sammuu qaba jechuun BBC'tti hime. Obboleessi koo keessumaa waggoota lamaan darbaniif dhibee isa of wallaalchisuu fi hollachiisuun rakkachaa tureera. Magaalaa Bareentuu keessatti wallaansi erga taasifamee fi booda qorichi kennamee fi akka boqonnaa fudhachuu qabuu fi akka baay'ee aaruu hin qabne itti himameera. Akkasitti yeroo ilaaltu nama fayyaa fakkaata. Hojiittis cimaadha garuu rakkoo dhibee sammuu qaba. Waraqaan ragaa dhibee kana qabaachuusaa mirkaneessu kennameeraa fi waraqaan kun akka inni gara tajaajila loltummaatti hin fudhamneef isa gargaarudha. Utuu kanaaf dannee jirrudha wanti kun kan uumame. Bakka bu'aan waldaa dhukkubsattoota sammuu biyyaalessaa Eertiraa kan Baarentuutti argamu obbo Kabbadoom Asmallaash Sammaran erga majjii kaasee waldicha wal'aanamaa turuu BBC'f mirkaneessaniiru. Lammiilee Eertiraa booji'aman kanneen keessaa durbii Gabruu Alaazaar ta'uu kan hime obbo Gabra Maariyaam Maarqos Gabruun tasumaa loltummaa hin beekuu jedhamu. Gabruun maatii isaaf mucaa quxisuudha. Itti gaafatamummaa maatii isaa isatu fudhatee jira. Obboleettii fi obboleessa tokko irraa kan hafe obbolaan isaa kaan hundi du'aniiru.
Obboleessi isaa lubbuun jiru kun loltuudha. Garuu rakkoo fayyaa qaba. Gabruun hanga har'aatti siiviiliidha. Tasumaan tajaajila loltummaa kan jedhamu hin beeku. Gabruu fi namoonni kun kan qabaman laga birattidha. Nama isaan waliin ture Isaayyaas Haayilee jedhamutu jalaa miliqee wanta uumame hime. Sababii itti gaafatamummaa sanaatiif ture akka tajaajila biyyaalessaa hin seenneef dhiifamni kan taasifameef. Innis loon tiksuun maatii isaa deeggara ture. Dhimma kana irratti yaada TV Tigraay argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Gatiin sangaa qalmaa gatii lafaa dorgomutti jira fakkaata. Qonnaan bulaan Harargeedhaa dubbifne sangaa 2 birrii 300 fi 50 gurguruu himan. Saruu yeroo ammaa ayyaanni guddaa hin jirreettidha. Obbo Usmaan Huseen godina Harargee lixaa aanaa 5 dhuggoo ganda raayyaa jedhamu keessa jiraatu. Hamzaa Huseentu dubbise. An takka horiis haala kanatti nagarre an qotee bulaadhaa mucaan ammaan kana naggaadichi dhufee makeenya irraa bite. Takka horiitti kanaa dhibbaa fi wayittuu an hin binnee je. Lafaatuma kanatti hojjattee tanaa hin ajaa'ibee ati badhaasa qabdaa silaa jeeti. Qotee lama akkasiin irraa bite. Akkamitti mee kanaan dura qotiyyoo gurguraa turtanii isin horsiistu miti? Ni horsiisnaa kaanis ni binne. Kan amma gurgurtan kan akka bitta immoo kamanatti dhalate? Ni binne kan. Ka 200 sani 50,000 hin bite. Ka 150 san 40 hin bite. Haa turtanii erga bittanii? Maskarame. Ayyee akkamitti mee akka kana gatii akka kana kan baasu irra isinii ga'uu danda'e maal gootaniiti? Hojjetaan beeladaatiif hin haraashin bu'aa baay'ee fiddi. Haa ta'e sun bakka jennaan dhiifne. Marfee bultii 15tti tajaajila goonaaf. Ogeessi saayinsiitiin dhufee laalaa qoonqoo ayinataa irra kan inni boruun kan inni ofirraa jijjiiraa. Midhaan kana of coddaayineeti boqqolloo dhuubee kashuuroo marqaatitti waan inni goonee qabbaneessine kanninaaf. Kanaan dura sangoota yeroo gurguraa turtan hagam faatti gurguraa turtan? Yeroo dursoodhaa gaarsi 40,000 amma jireenyi kun gatiin ammaa arraa fi bara gaddaa gatiin addaa gaafas gatiin olaanaadha. Tokkoniin bitee 80,000 hin gurgure. Horiin ga'een jireenyillee dabalee jira. Kuni horiin lafaatuma kiyyaa lafaatuma isaaniitti gatii san hin ga'e malee. Sangoonni maa'uuni ciisaa hin jiru mana sanii dhibbaa uwwatee ni takkata. Bulchiinsi godinaa fi aanaa isaanii akka isaan jajjabeessanii fi hojii isaanii kanaaf isaan badhaasuuf akka karoorfatanis obbo Usmaan himaniiru. Daldalaan sangaa kana bitan obbo Siisaa Zannabaa jedhamu. Akka BBC'tti himanitti kana dura gatii ammasiin sangaa bitan hin beekani. Garuu sangaa obbo Usmaan argachuun ni cimaa jechuun dubbatu. Qotiyyoo san gurbaan Usmaan jaboo laffee haaluma lifaatii isaatiif nyaachisaa isaa sallaaleetiin bakka akka hirmaan bite malee horiin gatii saniif baasee bitame hin jiru. Horiin akkasitti itti laffaamees garuu akka naannoo keenyaa kanatti hin jiru. Anillee bu'aan irraa harkaddellee hin qabu. Akkanattiin bite gaafa horii kana jee bakka dambanyaa akkasiin irraa fuudhan gatumaan itti bite sanattiin gurgure achittis. Amma yeroo ayyaanan ta'in gaa horii amma 60, 70, 80 akkana yeroo ayyaanaa gaa sadarkaa horii murteessaa horii akkas abbaan itti laffe hanga 150 akkana bakka ni gurguddaan qotiyyoo gurguddaan akka qotiyyoo Usmaan irraa biteessan. Sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu. Sagantaan keenya irraa kanumaan xumurame kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheessite Firaafuulii Dhugaasaadha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.